Hordoftoota sagantaa BBC Afaan Oromoo kamisa galgalaa qabannee dhiyaanneerra. Hongee Itoophiyaatti hammaateef deeggarsa tattamaa gaafatame. The situation is getting really very bad. Haalli gogiinsaa jiru hamaadha. Naannolee 40 miidhame. Naannolee kana keessaa naannoon Somaalee caalatti miidhame. Kutaaleen Oromiyaas. Kanneen baratu Yuunivarsiitii Arbaa Minch ajjeesuun shakkaman mana murtiitti dhiyaachuu godinoota Wallaggaatti lammiileen 200,000 fi 50,000 ol buqqa'uu UN hime. Amma daamaa jiru. Akkasuma ollaan nutti waanuu lallaataa akkasuma fataraa jirra. Waan tokko waan arganne hin qabne. Kan soddaan koo tokko irraa du'e kana bu'eetti qofaa waluma naannoo nama 30 mana kudha. Dhimma kana irratti deebii mootummaa gaafanneerra. Oduu addunyaan hoogganaan garee IS ajjeefamuu Ameerikaan ibsite ammayyuu taana isiniif dhiyeessa. Hongee naannoo kibba Itoophiyaatti hammaate hordofuun guyyaarraa ministeerri muummee Abiy Ahmad gara Booranaa imaluun hawaasa achi jiru daawwataniiru. Hongeen keessumaa naannoo Oromiyaa fi Somaaliitti mudate waggoota 40 keessatti isa hamaadha jedhameera. Itoophiyaatti keessumaa naannolee Somaalee, Oromiyaa, Afaar akkasumas naannoo kibbaatti hongeen hammaachuu fi namoota miiliyoona 7 siqaniif deeggarsa saffisaa akka barbaachisu jaarmiyaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii UNICEF beeksiseera. Itoophiyaatti bakka bu'aan dhaabbatichaa Gianfranco Rotigiliano sababii hongeetiin hanqinni soorataa dabalaa jiruun daa'imman 100,000 fi 50,000 ol barnootarraa harca'uu himan. Qondaalli kun haalli hammaachaa jiru deeggarsa saffisaa akka barbaachisu ibsuun eegalan. The situation is getting really very bad. The 4 regions are affected. Haalli gogiinsaa jiru hamaadha. Naannolee 40 miidhame. Naannolee kana keessaa naannoon Somaalee caalatti miidhame. Kutaaleen Oromiyaas hongeedhaan miidhameera. Waqtiiwwan roobaa 3 walitti aananiif roobni dhabameera. Kanaafuu roobni dhabamuurraan kan ka'e hanqinni bishaan dhugaatii, midhaan nyaataa fi caalattuu hanqinni nyaata bineeldotaa hammaateera. Hanqina soorataan miidhamuun dabalaa jira. Keessattuu daa'imman irratti. Jiruun hawaasaas rakkoo keessa jira. Rakkoo kana furuuf tarkaanfii saffisaan akka fudhatamu barbaanna. Hawaasni kun jiruusaa akka itti fufu gochuu, hamma roobni marroo ittaanu roobutti balaa kana akka dandamatu gochuu qabna jennee abdanna. Yoo kana gochuu dhiifne rakkinichi ni hammaata. If not, that would be another extremely serious problem. Itoophiyaatti bakka bu'aa UNICEF Gianfranco Rotigiliano tarkaanfiiwwan dhaabbanni isaanii fudhachuu danda'u maali jennee gaafanneerra. Oftentimes, the response is late in terms of funding. Yeroo hedduu hawaasa addunyaa qindeessanii maallaqaan deeggaruun duubatti harkifataadha. Hawaasni otoo hin barfateen yeroon deeggarsa akka argatuuf jecha dhimmichi xiyyeeffannoo akka argatu gooneerra. Yeroo hedduu suura daa'imman beelaan miidhamanii suukanneessoo erga argine booda gargaaruun eegalama. Otoo sadarkaa sanarra hin qaqqabiin ammarraa eegallee gargaaruu qabna. Burqaa bishaanii lafa jalaa yookiin biirii bishaan boollaa fa'aa gabbisuu qabna. Kana gochuudhaaf qabeenyi naannoo fi federaalaa qofaan gahaa miti. Kanaafuu maallaqa dabalataas barbaanna. Fakkeenyaaf maallaqa callaa gabaadhaa namoonni waan sooratan bituudhaaf danda'an harkatti kennuufii qabna. Kun waan gochuu dandeenyu keessaa tokko. Wanti gochuu dandeenyu jira. Isaan mara raawwachuu qabna. There are things that we can do, but we have to do them now. Jiraattonni godina Wallagga Ba'aatii rakkoo nageenyaan buqqa'anii fi BBC'n dubbisee rakkoof saaxilamuu himan. Akka isaan himanitti qeerraa kan buqqa'an haleellaa hidhattoota mootummaan finciltoota Amaaraa jedhee waamuuni. Booda kana haleellaa hidhattoota oboo jedhamaniin haleellaa raawwate jedhame haaloo ba'uuf fakkaatu garee kanaan bakkeewwan biraattis mudateera. Jiraattonni dubbisne gandoota baadiyyaa Giddaa Ayyaanaa akkasumas Sibuu Siree keessaa buqqa'anii kanneen keessaa kan bara 1995 yeroo hongeen dhalatee Harargeerraa buqqa'anii Wallaggatti qubsifaman ni jiru. Jiraataan biraa aanaa Giddaa Ayyaanaarraa dubbisne immoo firoota isaanii kan maatiin biraa ajjeefaman jedhan hanga nama 30 jiraachisaa akka jiran BBC'tti himaniiru. Bakate kun Jawwaaqaa deemee kun Saasigaa deemee kun Harar deemee gara boodaa nutti hammaatee mana gubaa fi bakka nama rukutuu fi isa kanaan nutti hammaatee bakka iddoo sani oduma jennu gara boodaa barbadeessuun dhufe bakka lubbuu namaa achitti kaan dhawanii ajjeesanii bakkanne isaanuma guurate kana hundaa'u qabeenya isa lafarra jiru hin gubate bakka hin gubate ibiddatti kaanii guban. Bakka qubata bara 1995 achi qubateedha. Qubata kanarratti weerarri kun kan ta'e ammaa daamaa jiru. Akkasuma ollaan nutti waanuu lallaataa akkasuma fataraa jirra. Waan tokko waan arganne hin qabne. Uummanni keenya eega buqqee turee jira. Hawaasummaa miidhamaa jira.
wanni jiru egaa hawaasni keenya buqqee turee jira. Aanarratti buqqaanee aararra turre tumaayyoo furmaata tokko noo kaa'uu dandeenya. Andoora dichoo adii lafa jedhamtu guddaa ayyaanaa keessa naannoo duuraa guutuun immoo meeshaa bakkoonni mandar siddisti mandar amnisti bakka injiru qabeenyi amma bareeddu kan jedhamtu tokko jirtan machitti waajjaa kan jedhamu illee dhaqanii galanii injiru naannoo gubatee dhumeera bakka saddu'ee namni lakkaa'amuun qabu bakka namni bakka rakkatee jira amma naannoo namni koo naannoo inni qallabaa jiru intaree ajibu kan gadhanii wallaale kan obbo Deesikoo tokko irraa du'ee faa kan soddaan koo tokko irraa du'ee kan obbo Deesikoo koo faa walumatti qalaala gara naannoo nama soddomaata mana koo jira ijoollee soddoma bakka babattananii jira rakkatamaa jira miidhamaa fi buqqaa tokkodha. Rakkoo guddaatu jira. Rakkoo kunis immoo hiikamaallee hin jiru. Amma ammaatti numa gaafannaa bakka bultiillee kan hin arganne bakka oolmaallee kan hin argannedha. Amma rakkinuma guddaadhaan inni fira qabus inni fira hin qabne isaan rakkinuma guddaadhaan jirra. Maatiin baay'inaan nama 4-5 mana tokko kan du'e jira. Inni wal fudhatee baheera. Jireenyi hin jiru. Qabeenyi keenya hin jiru. Aanaa hanga godinaatti beeksifneerra yeroo masinii eegnaa yeroodhaan furama malee hin dandeenye miidhanirraa kan darbe. Dhimma kana irratti deebii qondaala mootummaa oduu gabaabaa booda isiniif dhiyeessina. Abbaa Gadaa Karrayyuu dabalatee ajjechaa namoota 14 aanaa Fantaalletti raawwateen shakkamanii namoonni 2 to'annoo seeraa jala oolfamuu poolisiin Oromiyaa beeksise. Namoonni seera jala oolfaman eenyu akka ta'an akkasumas poolisiin ajjechaa raawwateef itti gaafatama fudhachuunsaa garuu hin beekamu. Hoogganaan Islaamic State Abu Ibrahim Al-Qureeshii haleellaa loltoonni humna addaa Ameerikaa kaaba dhiyaa Sooriyaatti raawwataniin ajjeefamuu Ameerikaan beeksifte. Pireezidantiin Ameerikaa Joo Baayiden shororkeessaa ijoo addunyaaf yaaddoo uumuutu dhabamsiifame jechuun dubbataniiru. Oduu taanutti ce'eera. Dhaabbata biyyoota gamtoomanitti waajjirri gargaarsa namoomaa qindeessu Oochaa godinaalee Wallaggaatti lammiileen 200,000 fi 50,000 caalan rakkoo nageenyaan buqqa'uun deeggarsi nyaataa akka isaan barbaachisu hime. Dhaabbatichi rakkoo nageenyaarraan kan ka'e akka fedhan socho'anii gargaarsa kennuun akkasumas deeggarsa fayyaa lubbuu oolchuuf oolu geessuun rakkisaa ta'uu ibse. Sababa kanaaf daa'imman haadholiin hoosisan akkasumas haadholiin ulfaa rakkoo hanqina nyaataa madaalawaaf saaxilamanii jiraachuu ibseera. Mootummaan naannoo Oromiyaa dhimma buqqaatotaa duratti dubbisnee isa gaafanneef kanneen mana barumsaa kaampii fi bakka tokko jiraniif malee mana namaa warra daataniif deeggarsa dhiyeessaa kan jirre himeera. Rakkoo jiraattonni rakkoo nageenyaan buqqa'anii himataniif waan gochaa jiran koomishinara koomishinii hooggansa sodaa balaa Oromiyaa obbo Mustafaa Kadir gaafadheera. Akka waliigalaatti Oromiyaa keessatti namoonni godinaalee 9 keessatti namoonni 591 fi 590 sababa nageenyaatiin warra buqqa'anii kanneen keessaa warra iddoo muraasa rakkoo nageenyaa jiru alatti namoonni 468 fi 141 deeggarsi godhamaafii jira. Kun godina Wallagga Arfan Gujii lamaan ilaallata. Akka waliigalaatti warra sababa nageenyaatiin buqqa'an kana nama midhaan kuntaala 148 fi 258 kennameefii jira. Almost amma torbee darbeetti jechaadha. Walumaa galatti ammaaf namoota buqqa'anii ala jiran kan mana nama dhuunfaa jiran gargaaruun hin danda'amu. Warra ala jiru, kaampii keessa jiru, dunkaanatee jiru, mana barumsaa keessa jiru deeggarsi godhamaafii jira. Warra hongeetiin adda baasnee ilaallu. Amma namoonni dubbisne godina Wallagga Bahaa keenyaaf gandoota baadiyyaa aanaalee Giddaa Ayyaanaa Galiilaa immoo akkasumas Sibuu Siree keessaa kan buqqa'anii fa'aa hanga gara Adaamaatti bafaa kan baqatan ni jiru. Gara Adaamaatti kan baqatan jiru Sibuu Sireerraa keessumaa kana dura Harargeedhaa buqqa'anii Sibuu Siree. Maal godha Sibuu Sireerraa ka Adaamaatti baqatu. Akkasumas immoo gara Naqamtee kanas Horroo Gudduu magaalaa Shaambuu keessas kan jijjiran jiru. Kaampiin garuu ni jira godinoota kana keessatti. Namni buqqa'e jedhamu namni tokko ganda tokkorraa buqqa'e yookaan aanaa tokkorraa buqqa'e iddoo wayii qubata jechaadha. Qubannaa si galaa miti. Qubannaa namni ati gargaartu warra qubannaa jiru sana malee mana nama tokkorra deemtee namni wayii as jira jettee gargaartu nama jechaadha. Kanaaf Sibuu Sireerraa buqqa'ee Adaamaa kan jiru hin gargaarru. Hin beekamullee hin beennullee jechaadha nama akkasii. Kanaaf nama Sibuu Sireerraa buqqa'ee iddoo wayii jiru mana barumsaa jiru
dunkaanatee jiru jira. Ministeerri muummee Abiy guyyaa har'aa gara Booranaa dhaqanii turanii naannoo Oromiyaa keessa yoo xiqqaate godinoota 7 keessatti hongeen mul'ateera. Deeggarsi gahaa taasifamaafii jira gama waajjira keessanii gargaarsi dhaabbilee garaagaraa maal fakkaata? Namoota sababa hongeetiin miidhamaniif midhaan nyaataa dhiyaachaa jiraa fi amma tokko bishaanis margis deeggarsi gahaan godinaalee Booranaas Gujii lamaanii fi Baalee akkasumas Harargeedhaafis Harargee aanaa muraasarra jira. Kanaafis taasifamaa jira. Marga horii fi bishaan irratti hanqinni jira. Bishaan namaas kan horii akkataatti dhiyeessuu danda'an hojiin hojjetamaa jira. Akka Oromiyaa guutuutti lakkoofsi namoota deeggarsa nyaataa fedhanii yookiin barbaadanii meeqa? Miliyoona 4 fi 163 fi 809 midhaan kanaaf midhaanii fi maallaqni amma silasii kaase sun kennameefii jira. Kun fuula durattis midhaan nyaataa irratti rakkoo hin qabnu. Tokkiin kan kennas kan federaalaas tokkii gahaa qabna. Namni sababa hongeen lubbuunsaa darbee jira. Boorana meegaatti daa'imni tokko hospitaalatti du'u odeeffannee turre ogeeyyii fayyaarraa. Quba qabdu sin kana? Kana hin qulqulleessinaa. Rakkoon nyaata dhabaaf namni lubbuun isaa darbee jiru. Beelaaf namni du'u hin jiru. Dhibeedhaaf namni hin du'a yeroo kamiyyuu. Boorana istookiin nuti qabnu gahaadha. Kana yeroon gaafadhe deeggarsa namoomaa bakka hidhattoonni socho'an geessuu rakkisaa akka ta'e qondaalli naa himan turanii isin rakkoon isin qunname jira? Kibba Oromiyaa irratti illee masmara rakkoon akkasiin jiru. Naannoo laga bahaa irratti iddoo muraasa bakkee midhaan geessuudhaaf rakkoo ta'e jiru. Sanas makiina xixiqqaadhaan poolisiidhaan ajjabamee midhaan gahaa jira. Sentarii Naqamteetti buusnee makiinaan guddaan dhaquu hin danda'u. Makiina xixiqqaa ijoollee poolisiitiin ajjabamee midhaan mandara isaaniitti akka buutaa jira. Kanneen barattuu yuunivarsiitii Arbaa Minch waan qara qabuun ajjeesuun shakkaman mana murtiitti dhiyaachuu BBC'n poolisirraa odeeffate. Barattuu waggaa 2ffaa muummee hoteelaa fi turizimii kan turte Tsiggereedaa Girmaa'ee akka lakkoofsa Itoophiyaa amajjii 23 bara 2014 naannoo mana kitaabaa yuunivarsiitichaatti waraanamuun lubbuun ishee darbuu itti gaafatamaan qajeelcha poolisii magaalaa Arbaa Minch Koomaandar Adaana Ookee himaniiru. Hiriyaan ishee waliin guddatee fi yuunivarsiiticha keessatti waliin baratan haala midhaan kun irra qaqqabe akkanaan himu. Qormaata qoramuuf guyyaan tokko wayitaa hafetti taateen kun mudate. Dhimmi waldhabbii isaanii sabummaan wal qooduun waliin qabatu. Sin jaalladha jedhee gurbaan ishee rakkisu jira. Isheen garuu jaalala isaa hin simanne. Halkan sa'aatii 4tti nama biraa waamsiseetu naannoo mana kitaabaatti wal argan. Muummee barnootaa tokkichatti baratu. Dhalataa Dabra Biraanidha. Ani isheen waliin guddanne. Barataa yuunivarsiitichaa waraanee ajjeesuun shakkame dabalatee barattoonni 2 biroo ajjechaa kana keessa qooda qabaachuun shakkaman mana murtii Arbaa Mincitti dhiyaachuu isaanii dubbii himaan yuunivarsiitichaa obbo Badru Iriigoo BBC'tti himaniiru. ልጁ ከዚህ በፊት የተወሰነ የዲሲፕሊን ችግሮች የነበሩበት ነው። ጉርባን ishee ajjeesuun shakkame kana dura rakkoo naamusaa akka qabu hooggantoota yuunivarsiitii irraa dhageera. Gaafa amajjii 23 shakkamaan kun hiriyoota isaa fi ishee beekanitti waamsisuun halkan sa'a 4 hanga 5 gidduutti miidhaa irraan ga'e. Akka dhageenyetti gurbaan kun wayita bilbiluuf bilbila isa jalaa kaasuu diddi turte. Hiriyoota dhiira 2 isheetti bilbilchiisuun waamsise. Gara bulchiinsa yuunivarsiitii akka baatu erga taasise booda nuyi waldhabbii keenya haasofnee furanna isin deemaa jedhe.